السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم وجبتوتك يا كم درتان فيانا جوات الحمد لله أنك قلت ربي سنحكمي فيانا من أكبر وجي جرفتريني ما نسنت فكاتا الحمد لله أنك قلت ربي بليانك يا كم درتان أكبر الزماني كان مالتيا سينا شير لايك وجو هندك تناسين جرب بليانك يا أكبارا كاليسا كان وايد ما فوديسا جوار محمد را كان دبنا جاي وادوكا جوار دوكا ما فوديمو انتلا نمو أجندا ومفكنا سورا ودين كاي هذا ورمو أكم قدي أرفاسي أكمتي إشي نمو ديستي ودو ما أدري يعني نانجلو ما لفكا أرفاسي بريدو ساني إرتي فوتشو مرباتسي باين نمو ديبا والله غارو يوفو دلي عدينا شرياني هنا يما في هذا وغارو مالي فوده مالي في دكتور اللي سنفود جوين وصوفوني تكمت مدي قوتي سورة وجينكا كل فيته إنو مغمچو داني قالتي سنفون لال تبتو كل فيته نجي منا مجايبا هم بايه غمت ديرتي وغمانا مكانا الغچو غمچو دا لغادو متين كل فيته جداني انغركياني ما شاء الله تبارك الله جنرا لغاستي وجندستي لغاستي ما أنتي كوچو دندن نجرو هورا بلا جچو مالي غارو أكمتا أرفاسي رتفولو دندي ودبامو يمتي تما مسانو وفكتي فيدي كانا يو سيني لغاد ما يمتي في فود جتي نمو آلين وصالي نمتي تولا يومو لكي دبي ويك أواتني غرغر باني والله هم باين غدا مالي في أفاسين توني ما شاء الله نانو عمالا بينو غرو صورة تبينا عاد أفناتي عاد أفنة كرقوا كم تكديسيتين إشي كان فودي لما إنجلو على كل حال بريدا eeyamtee fi immoo deekkaa'umaa irratti fuudhee kan jirullee gaafii guddaa namatti uumaa garuu Jawaar odoo fuudhuu baatee namitti budhii qabatee akkasitti gammachiisee isiinuu kolfaanii uf wallaaltee hammuma afaan bantee odoo waan akka xaasaa wayillee afaan buusanii afaan keessallee hin bu'aa gisee isiin gammattee gammachuu san kolfitu dhugaa qabdi kaa Jawaarii bareeda kan argachuun isii maaltu isiin kofalchiifnere ويا جرّا كناس وصو أرفاسي تيمو كاتا ميديا كان رتول بايك لوركسي لوكا وي جواري نبيو جواري بريدة كان دبرسينا متوكو كنان وي مالا مبوي بس يو لوكا انت لكوني أرفاسين يمتي في فولي يتيمو اسينو لالي نما بدأساتي وان بدأفهم namni waliin jiraatu wadhabuu hin hafu yoo wadhabanillee gargar bahanillee ta'uma lamaantu beeka hin beekamu nu maalitti beeknaa citi jaraa hin beekamu akka namaa isaan bahanii citi odeessanii namaan qabseedhanii ol bahanii ofirraa hin dubbatanii maashaallah laa isheenillee nama tasgabbii qabu nama siyaasa nama baratee akkuma Jawaariiti Arfaasen jechuudha maashaallah laa garuu maaltu irratti akka fuudhu godhe maaliif fuudhame maalirraa dhabee Arfaasee sunu bareedduudha maashaallah tabaarakallaa dhiirti keenya kun bakka akkuma loowwaniitti dhala maqaanii kan koree deebi'uudha waanti godhan hin jiru ka ani Jawaar hedduu takkaan garaana nyaate suuraa isaa yoo argitanii hanga hidhamee bahee baay'een cabee wallaahi odoosita Itoophiyaa keessan taa'u Itoophiyaan natti haftu mee laalame fuula isaa wallaahi Jawaarii gisee duraaniitii fi Jawaar haga hidhamee bahee
namummaa isaatti hin deebi'uu dadhabee walla baay'ee miidhame jechuudha. Keessattuu hanga hidhamee bahee cabee wallaahi fuulli isaa daalacha'ee mataan isaa arrii isaa irraa yaa'ee arriin adiidha kan rabbitu nama baasa malee namni jaalatee ofitti hin baasu. Cabnana isaa kan argartanii wallaahi hedduu takkaan cabee ani hin laalu wallaahi suuraa isaa kana jechuudha. Suuraa isaa kanas yaani badaa hin laalu innani bakka baay'ee galaana nyaata wallaahi hin miidhame baay'ee miidhame Jawaar mana hidhaatitti odoo Itoophiyaa keessa taa'u baatee odoo deeme kalaas bas Itoophiyaan tole waan fedhille nyaatte namaaf hin taatu. Lama ammoo namittiin doktorii nyaatuun jismi isaan taaneef na fakkaate yoo isii waliin jiraate yoo isii waliin jiraate laazim chenji godhuu qaba. Arfaasee waliin deebuu qaba. Gisee arfaasee waliin jiru akka inni jiru argitanii miti kan dhalaa meeqa Jawaariin bu'aa bultu buskuutii fakkaataa kan namatti tola. Namittiin amma waliin jiru tun jismi maa isiitu hin taaneef na fakkaate mee guddaa kunoo hidhamee bahee akka inni jiru laalame daalachatee caccabeera kalaas jaareeyyuu bakka nafti isaa irraa dhumatee jismi isaan jiru namummaan qabu fuula isaa laalame Jawaariin duri akkana hin jiru subhaanallah shaada namittiin hin taanee fi ammumaan odoo jaalala yookiin dhala wayiirraa hin arganne osoo dhaabee kanaafiti ibsooyin barbaachisaa mungkin arfaasee waliin maaliif akka addaan baanii yookiin dhugama is eeyyamee moo osoo waan kana kan addaan namaa baasanii bareeda ture amma gaafii guddaa nutti uumeera jechuudha. Arfaasee irratti fuudhee moo arfaasee addaan baanii fuudhee lakki odoo waliin jira isiin eeyyamtee fi kun namaan galle amma odoo ifa godhanii akkuma suuraa ka'anii maxxansan kana waan jirullee odoo uummanni haa baru osoo ifa godhanii bareeda ture. Jireenya namaa keessa hin gallu abbatu waan isaa tole filata abbatu waan isaa tole hojjeta nu ajan nama fuuneetuma kijiba waraasu kijiba oofuu ta'a malee waan nu dhibu hin jiru waan nu galchu hin jiru horaa bulaasin hin jenna garuu Oromoono yaa rabbi daa'ima isaasanii irraa fagaatee gisee hidhame san xayyib hidhamee irraa fagaatee ammallee madeddeema garuu haa ta'u masaanuullee irra fuudhee intaa garuu dhiiruma kenna kana gisee bakka masaanuu kana nama aarsitan malee gara kaaniin uumaan jettanii haa ta'u mee namitti kanarraallee waa dhalchi waa akka jireenyi kun takka oolumaa takka gadumaa waa lammeeffadhu ilmaa ta'ee dubartiis ta'ee lammeeffadhu siin jenna jawwee kenna baga siyaasa keessaa baatee siyaasni faayidaa hin qabu siyaasa keessaa baatee siyaasni kan kee waan Itoophiyaadhaaf fayyadu tanaan duras dubbattee lafa keettee fi keessaa baatee jireenya gaarii si hawwina odoo akkuma gaash baqqee fa'aa abbaa kennaa odoo biyyuma sanitti haftee koolagaltummaa gaafattee odoo biyya namaatti haftee si wayya malee Itoophiyaa keessa teettee jireenya akkamii akkasi jiraatartu fuula kan keerraa argaarraa cabna naati cabdee gadi dhaabaatee waadeeffachuu dadhabdee qaamni kan kee olis cabeeraa wallahi suura ammaan kan keetu ani baay'ee sodaadhaan laala wallahi laazim garaana nyaata baay'ee isaa nama Oromoof jedhee halkan tokko guyyaa meeqaa bara meeqaa arrabsamee waa hedduu ta'eera waan ta'eef wallahi baay'een jaaladha nama baay'een kabajuudha jawwee kenna bareedaa kenna maal goona bareeddullee maal taatullee waan ufuutaa miti oliqqaa ala kulli haale jiraadhu jireenya kan kee barbaanna Itoophiyaa keessa hin jiraatin deemifata jedhiite koolagaltummaa gaafadhuuti addunyaan takkatti himaa isiinuu maal ammaa dhumti waan ta'eef kalaas deemii biyya namaa keessa jiraadhu siin jechuu barbaadaa carraa gaarii siifaa ta'uu yoo fuutellee yoo adda ajanda mallee ta'es ajanda maa ta'u malee odoo arfaasee irra fuuchuu baatte jedha lakki jaalalli keessan ka arfaaseetii fi kan kee kan duraanis wayyaa lammaffaan kun namatti hin tolu
harka namatti tokkummaa silaa jiraachuu bareeda. Maqaan kee kunuunfattee haala gaarii guddistee haala gaariidhaan bakka gaariin ga'u kan hooyya malee masaanuun kun waa hedduu qaba. Haa ta'u garuu horaa bulaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya gaadhaa kanuma fakkaata. Anis maaliif irraa hin dubbanne kan jiru irraa dubbadhe haguma beekan mana kan jedha Oromoo yoo mammaaku. Namoonni gariin kaleessarraa gammadee ajandaa godhatee hanga hadhaatti kan rabsullee jira. Kan gammadee illee Jawaariin maal jedhu jira. Miiri namoota bakka lamatti qoodame. Kun arabsaa kun ammoo hin gammadeetiin isa waliin nu jedha waan ta'eef suni amaluma nama kennaati. Haa ta'u viidiyoon kiyya kana fakkaata. Anis waan fakkaateen dubbadheera. Arfaasee ho'atta gootee irratti fuutee qaamni namitti talaallee siin taane hedduu qatteertaa hedduu miidhamtee cabdee jirta waan ta'eef Itoophiyaa keessaa bahii deemi biyyoota biraa kola galtummaa gaafadhuuti jiraadhu siin jedha. Kun yaada kiyya waan dhaggeeffattaa mitillee daawwattoota kabajamtoota kiyya waan dhaggeeffattanii hanga ammaatti na waliin turtanii fi galatoomaa isiniin jedha. Yoon dubbii kiyya keessatti dogongore dhiifama isiniin jaa yoo balleesse immoo kana sirreeffadhu naan jedha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Galatoomaa isin jaaladha.